هي دعوتوتا فردوتوتا كينيا أماس كم جرتنا نجوما بكم جرتنا نجني ربي سمبرها جراتو نفسمتو ربي نراقبو ونتو بخير رحمتو ربي نراقبو حال غيز زرقا دب ملفاتو ترى دبي تناس ربي نراقبو أمزس سلا وان غرتي تاتي تنرتي غرتي حال جروهن دماهو نفسجرا مانتنا دبين أمزنجا جيكوس جمتو كوم بوفتين نفجرا أكسو ميما جما خلتي دي بنا خلي رايس واف رنيتي جما دبي تنفرا جابسوتي تمرتي جينا إن شاء الله ربنا أجر جارو ما إسني سرقني جرتو عيدانيس نجنا دابدا نججبيسا نويل مناماتي وايرسو دندينا وفي فوقكم من قدمتي روحاسو دا تجرو خانتي فكينا بنمني isa bakka birooti si arku yookaan si dhageeffatuutu waan kana bakka hanqiftee fi kana hunda si ibsuu danda'a waan ta'eef yaadaa fi du'aa illee nu bira dhaabbadhaa rabbi dubbii tanaas nurraa hafetu dubbiin dubbii jajjabduudha. Inshaallah amma gama khilleetti ceenaa ana hordofaa isiniin jenna. Mee khillee hamzeengaa akkana ja'a beekaa nuti kun nama gurguddoodha leenca jawanni si yaamee fi ziibii hamzeelleedha. همزة كنا ربي مدالة مدا هنا ربي نفاقو دوفي واني سيجابني في دبيتنا ولما قلتو فتونا حكا في أكتي تقفت جتشو دبي ما رفت جان دبي نما ترفكينا وانتي هنتي بيخي بدين أمتي دبي نرقى أمبا هركت أيتي من قدو هركت أيتي أمبو ممتي جرتي جان دبي أمبو ممتي تانا مو درانيسي كوك أمتي أتيس باتي خيسة ترتي ولمانو ترتني أمبومو خنا جتشو لصوهين أمبومو من ترى جتشو لا كسيميرة وبوليس خيسني في باتني قولن تاساقل شو لا في وان كانت تلقتني جرتني جتشو وان نما جمعتشيس وان نسان التنبه قالوا باتني قولن تاسم بكتو صون ديبسين دبيلين الدون ركولين الدون وممت وبوليس خين همزالين بكت الآمي أكت الآمي في خنا أما نمني نما جالتو بيخي قافك كسيل لي رون الدامي إني ديبيلين الله اللي مالي فكرتها خجول لي هذا خاصو تجرا بيخي نغاجرتا nama jaalatu namni kana jaa jechuudha amma gaafa sanga akkas goote akkana goote fi maarre goote jennee yoo ni haasofni jenne dubbiin guddatteef harree gubbattiin fe'anii jaan dubbiin harkaanu qabdu dubbii guddoo dhimma gulantaan teenya tun ammaan tana beeki waan takka wayiif dhabanii jaan waa wayiif dhaban wanni dhabnuuf beeki waa hedduutu jira nuti ilma dhiiraati nama gurguddaa nama dubbii tanaas waliin fidna jennee isinis yaammanne keessa quba qabdan jennee arra waa walitti kaafna jennee bakka tana hin jirru beeki qillee keenya inni gaa kana jaa amma ati dhimma isaa irratti silaa deddeebisaa fi kanallee nuu kennuudhaaf osoo siin taane dhugumaan obboleessa keetitti qulqulluudhaan isa inni siin juu kana jechuun wanni inni siin juu kun dhugumaan badii ta'uu yookiin akka daawwititti yeroo haasasaa keessatti of laaltu waan goote kana keessatti of laali ofii keetimee nuuf murteessin siin jaa kanarraaf immoo kaan dhimma fardii kanatti deemna. Ayyaar gulantaati tan irra jirruusi kanarraa immoo wanni kun hamzeen eeganii fi gartee inni dhaame wanni gartee naafisa addaan gartee hambise haaluma yerootti addaan naafisa addaan baase kanarraa immoo as deebii eegan gartee bubbulee booda innilleen as deebi'ee killeen akkanatti hin dhufne eega jee boodaan anis ichumaanuu hafee jechuudha. Wanni irratti naglee irratti hin dhufin jechuudha deegaan dhawameen namni tokko gaa osoo wajjin yaa'u jirru arra adda baanee galgala kanaan dhawamee galgala guyyuma san jechuudha arafaa itti dawalee itti sirraachisiitu jirallee xiqqisho sibiraan al dhufe sittillee himee jira naan jee sibira taa kun sibira jira guyyaa san jechuudha wal bira jirraa guyyaa san addaan baane san keessatti atis dhufuun dhabuun kee namni dhiigni irraa bu'ee gartee saayibummaan ta'e maali jeetiin natti hin dhufin kalaas kalleen eega yeroo dhiigaa san natti hin dhufin. Ayyee bareeda hamzee ki jireefus dubbii kaafte dhimma gulantaa kanarratti gartee gaafii si dhiyaatte dhimma gulantaa kanarratti deebisan gartee gaafii tiyyaa dhiifamallee sii godhe yoo nifi san taates dhimma gulantaa kanaa keessatti gaafii sirra dhiyaatteef deebisaa kanni dubbii akkatti kalee sirra bubbutu jirta irraa sirra bubbutu jirta. Maaliif irra bubbutu jiraan maaliif na dhageessa waan kana wanni gartee jiru eegan gartee gaafa san achinan innillee as deebi'ee akkas booda waan ما عندي مالي وان كان خيسا وان جرو جرا خنا رامو أن وان إن كرتي أما وان اللي جرتون
waan gartee gulantaa taateef. Leen rageessa dhimmi beeka dubbiin irra jiru dubbii taphaatii miti. Ati mata dubbiin ni si deebise keessa waan qabattanii waan qabadeen qabani. Dubbiin ni naa deebise keessa waan qabadeen qaba. Garii waan qabatanii waan qabdu. Amma taamzee kaati jettu amzee waan adda nu baaseehu anu akkana hin beenye dhimmirra jiru dhimma gulantaatii kajettu dhimma gulantaa ta'uu isaa beenye taa'utti jirra nuti beeka. Ammas tapaasin jiru. Gulantaa ala dubbatu kana kalee man beeki. Gulantaa kalee irra jirus tarra dhoomnes gulantaa takeessa turres gulantaa kalee san wallaalee mana galee jaartii wajjin nu arrabsaa tureef sababa ammaan tana gartee. Amzee. Awwaama nu dhaadhii isaa maali namni duraanuu bakka tana naame hundee sana naame malee dhufuufis hin kaane tanaan. Dhufuufis hin kaane. Waan jiru jira beeka. Dhageeffadhu ani reefu waan kaaseen qabaa beeka. Dhimmirra jiru dhimma gulantaa dhimma gultiiti jenna. Kan isin dirmachuu baataniifis dhimma kanaa jenna. Dhuguma dhimma saniif yoo ba'e jarri kun. Isin yoo dhimma sanii baatan ara dubbii tana fixuudhaaf ammoo. Amma naaf isi tokkoon fayyina keessa barbaannaa jechuudha. Waan dalagaa turte ammoo obboleessi inni kun hin beeku amma kalee nu keessa seene. Baramasa waan gadi dubbatu seene hin jee baran. Eega nu keessa seene. Yeroo waa xiqqoo inni dubbii teenya gartee takkana wal waqaru jirrutu isa tursiisu jira gartee akka dhimma kanatti seeneef gartee gulantaa namaa kanallee hin finneef. Tursiisu jira malee waan si keessa jira nuti ni beekna. Namni nuti nu beeka isa malee. Gartee waan himuu qabdu himiti yookaan gulantaa injini gulantaan kan makalee keessa teessee keessa gartee borootaa turte sani waliin laaquudhaaf. Anamo maali waliin laagen? Maali waliin laagen? Waan waliin laagen gaafeetii yaameti. Waan waliin laayite asuu ni beeyta. Mana keessa waan godhaa turte ni beeyta. Kalee yaamamtee dhufte. Amma wanti laal. Amma xiyyaafee kasaa jechuun hafiisa walitti hin qabdu ati. Mucaan wanni gulantaa kana keessatti hinnite yoo horsuu taate malee killeen gulantaa kana keessa eegaseen yoo horsuu taate malee wanni godhe takka hin jirtu. Gartee yoo inni kun isa balleessuu ni jaamti waan kana. Dalageessa. Akkuma yaani ichi gaara kana dubbatti kina gadi waan takka takka mutaaniif keessaa guuran. Dubbiin reemta dubbatte hin hambifannee haasoo dhibba takka irra deebi'uu ta'e malee waan hin calliseef sigalee mati. Sigalee jira. Warri calliseef sigalee. Single an jarri kun reefu kam jette yoo dubbiif udeeme jarri kun injiin agarte waan deemu jira dhageesse yoo dubbiif udeeme garte yoo obboleessaaf yaade akkuma jettan garte yoo obboleessuma gulantaa obboleessaatii be dubbiin fi xayyanne amma kaanis gungumu rengadda dhugaadha an akkumatti gartee kaliin hachirraa mana sarraa lallabaa ture hara jaartii gore rengadda fiti gura jette kaniin achin dheenyeen deemee fitee si dhugee kam guddaa qabatte. Si bisa lupa. Arras gerte dubbiin tun gerte dhumaan deemtu dhumti jirtu nee garte. Hogguu kaanis firraachi dhiibe kunis garte firraachi dhiibe dubbiin teenyuti. Hunde waan kana hunde islaan dhageeffadhu. Duraanuu si nawaamees na fiteeme. Waan kana duba anumaatti waan kana hunde bultii isaanii balleessa jechuudha. Akkamitti kana naan jaamsu. Manguddoon bikkatti wanna jettetti ni gaarii qabamti akkamirra fidde hunde isaati. Amma isiin jechuu jirtaa miti. Killee kana guyyaa dubbii gulantaa mucaa kana nu dura keessa jirta. Akkaan itti dhufee seeneen ni beeyta. Akka inni kun keessa ture ni beeyta. Waan inni kun dalagaa ture ni beeyta. Isaa tan bayne malee nama mataa wareersin. Gartee tana jii himiti. Silaa gam tokko gartee nu harka tokko taane wanni kun qaataru matte. Isa kana waan inni keessa ture ni beeyta. Badii inni keessa jiru ni beeyta. Isin nuun hin jiini an nama itillee irra jiru dhoomeeti namni inni irraa bu'e. Kalee na bira turtee na wallaanaa turtanii arra gisee siif naaf illee tokko gootan akkam jechuudha. Waan kana keessatti dhoomuun kiyyaas ifiifin dhoomelee gartee waan kana yaadeeti meegaa dhoomuun kiyyaas jechuudha keessatti. Ati dhawoomuu kee bira kunneeti dhibeetaa akka sirriitti waan. Hunde. Aboo waan jettee irraa hin dubbanne. Waan jettee irraa hin dubbanne. Manguddoodhaati. Waan boomamaa boo isin naa isin mala geeffadha. Ammallee. Amma nuti lallabaan ijjatuun yaa isinitti hin fakkaatin. Yaa isinitti hin fakkaanne. Meenoo waan boomama. Namni kalee mataan keessa jiru har'a akkamitti dubbii wallaalee naaf illee tokko godhuu danda'e. Dhagayi. Taayisaa itti deebin akka itti tokko godhuu danda'eessi amma dubbii dhandhaaruudhaaf akka ta'e. Torbat deebi'aa oolla. Meena dhageeffadhu gaa. Torbat deebi'aa oolla. Aboon na dhageeffadhaa kaa. Nama mataa dhagaa kataa waan eegartanii. Hamzee dhageeffadhu. Hamzee. Amma wanni isin yaameefani duraan dubbii tana finna jechuuf malee dubbii wal gubbaan dhandhaaruudhaan isin yaam. Amma dubbii na qabadhaa. Dubbiin arraan tanaatuni dubbii jabdu teessan taniin ammaan tanaan haasa'u jiru. Jabaatii wajjin haasa'u jiru. Ayyee na dhageeffadhu gaa.
nuka wal yaamnee fi dubbiidhaan dhaaruuf miti. Dubbii tana waan as keessa jiru laallee gulantaa san waliin finna jenneet qabaataniif isinis akka himtanitti gulantaa saniif akkasii mitire amma wanni khilleen haasa'us waan joolleen akka joollee haa haasa'u akka joolleedhaatti nama gurguddaa Khilleetti dhiisiiti. Khilleen gartee waan balleessiif mataa keessattuu ni beeka. Hundeen akkam keessa akka khilleen ture ni haasiimu. dubbii dhimma ilaal. bareeda ati maasa bareeda naaf edde akka khilleen keessa ture hundeen gaafadha. Amma tokko nu amma beeki joollee miti amsee kiyya. Amma maal joollee miti. Anama joollu badee haasootti hin jiru. Nama beekaman haasa'u keenya kan jennee irra teenyu kana fixuu irratti haa deebinuu isiniin jenne malee. Haala kanaan fixuu miti dee. Abbaan silaa akka kana keessa beeku si dura. Waan kana mataan nu keessa jiru. Akkama amma aadaa heera Oromoo. Jijjiirama fidee gartee naa fi isa tokko godhe. Inni biyyaa isaa fi jechuudha. Ani dhiiga kiyya dubbadhee fulleen siidhamee jira. Dhiiga kiyya dubbachuufi miti ani. Dubartaa jala kanaa fixuudhaafi. Gartee dubbii killeetii fi gartee dubbiitii yoo tokko gootanis akkatti tokko taate as kannaa yookaan immoo akkatti nurraa dhumtutti oofa. Akka jenne dhageeffadhu gaamma. Namni afaan tokko dubbatu. Namni mana tokko isaa waliin saamu. Dubbiin dhimmi keenya guutuun dhimma gartee aara feetii feerusaatii mire yoo dhimmi san gartee dhimma keenya ta'u ta'e sanilleen dhimma sadarkaa dhahumsaa itti gartee itti dhahame san fidu ta'e khillee sadarkaa irraa hanqee gartee obboleessi dhahamerraa gartee achirraa gartee dhugumatti gartee achi galu ta'e yoo arra isaaf gartee bultii jaraa mucaatiif galchina jennee yaannu ta'e waliigalchuu keenya waan galuu keenya waan nu kutaa takka hin jirtuuti haa waliigalummaan tana dubbii waliigaluu dhabuu keenya tana keessatti hanga nuti dila kanaa walii lallabu jirru maal dubbattee maal murtee walii haa gallu jette maal waliigaluu dhabne jeequmsa waanii manguddoo jeequmsa takka irra hin jiru ani isin hime hundee manguddoodha nama mataan dubbii tana keessa jiru manguddummaaf nu keessa turte arrallee manguddummaaf keessa jirta gulantaa kana waliinaaf innu ani nama dhoome manguddoo ta'e isin hojii fixuu deema abbaan dhimmaa kun as jira waan balleessaa ture ni beekta maaliif usteen waliin nu eeyta akka tokko jira dhageeffadhu mallee ammallee gartee arraas kaleessaas dhuguma dadhabeetiin jesse hojii akka malee dadhabeetun gartee arraan tana gartee isarratti akkuma mucoon atti dhuftisan gartee feeruza mana dhufuun waan gaarii naa goote maaliifi namumaan duraan garteeniif keessaan fitadha jedhee gartee yaadisan rabbiin mana san naageesseetiin waliin gartee jidduttiin gartee akka malee dadhabe jechuudhaan isa gartee isatti dabarfadha. Saniin haasoo kana gartee ni finna dubbiin tun beeke dubbiin dhiiraa qalmaree caaltii jan wal dhageeffachuun aadaa godhachuudha. Aadaa Oromoo keessatti wal afaan naasowan tokko dubbateeti fedhuu beeka fedhuu wallaala eega tokko fixa gartee wallaalchisaatii wajjiin eega fidhatee woo fidhattee jedhanii gaafatanii xumurasaa eega fidhadhee gunni jee abaluus akkasitti dubbata. Abalu boo dubbiin anaa miti hayyee dhiibama isinitti dubba doolee heera Oromoo keessatti akka aadaa Oromootti isin himu jira qabadhu. Abalu falani dubbii namaa takkaanii fidan takkaa. Amma hamsa kiyya saafaaniin goone dhiifama naa akka nama natarratti dubbii akka mana dhibdee akkama heera qaba soddomman heera uumaa jeeti qaba soddomman heera uumaa kun kudhan dhoysuu kudhan obsuu kudhanis gorsuudha jaama jechuudha nuti heera akkanaatis qabna soddomman heera uumaa keessatti kudhan dhoysuu kudhan gorsuu kudhan obsuu nuku kunis wayiif rabbi dhiira nu godhee jira amma dhimma biraa takkallee nurraatti dhiisa dhimma gulantaallee lafa nurraa kaaya amma maaliin barbaada beektaa bakka tana keessatti isin lamaan kun idduu maaltu mufiin jirtu ni jirti. Mufii maaltu jira. Umaa hin jiranii miti. Mufiin jirtu. Yoo haala mufii karaa dhuunfaa. Amma fayyaa ta'e isin lamaan kana barbaadu jira. Marii dhuunfanta mufannaa dhuunfaadhaa hin qabu isarraa. Hayyee. Hagulantaa kanaa taate malee. Hagulantaa erga qabaatte hayyee akkasuma naa qabatu. Nus dhimma gulantaa sanii bastaa'u jira. Boo. Eenyu. Ati hamzee irraa dubbii biraa ni qabdaa. Eegaa rakkoo biroo ni qabdaa akka hamzettiin baa. Waa hin qabu. Hin qabdan isin walitti nagaa jechuudha. Alhamdulillah isin lamaan waliin nagaa taanaan dubbii gulantaa tanaati si gaafanne duraan direedaadha. Erga gartee lamaan waa takka iddoo hin jirre ani fayyaa lamaan keessaniin jalqaba barbaadutti jira. Kayyiti dhiifama jiin.
Anaan deebiin Obboleessi kee hoggumee kasi homataa jira beek. Homannaan isaa dhahamee na bira dhufneedha. Na biratti argamne. Na dhagaya. Dhagay awwaan dhagayyaa mufannaa dhuunfaa hin qabuun jiru. Mufattaa gulantaa kanaatii miti. Gulantaan guyyoo gama keenyaan gartee badu jiraatee gama keenyaan tole. Illee dhiifama. Dhiifama. Ayyeenu hobbaa rakkoo hin jiru. Amma dubbii tana hobbaafannee jirra. Galanna kan rabbii guddaa.